Addis Miidiyaa Neetwork filmaatilee garaagaraa fayyadamuun madda odeeffannoo amanamaa ta'uun mootummaa fi uummata gidduutti riqicha ta'ee tajaajilaa kan jiru yoo ta'u, miidiyaa hawaasa biratti fudhatamummaa olaanaa qabudha. Miidiyichi hojimaata si'ataa teekinooloojiin deeggarame kennuuf tajaajila Smart Office ifoomsee jira. Hojii raawwachiisaa olaanaan Addis Miidiyaa Neetwork obbo Kaasahuun Gonfaa tajaajila kana wayita ifoomsan akka jedhanitti Addis Miidiyaa Neetwork sagaleen dhalootaa yeroo gara yerootti qabiyyee fi teekinooloojiin of fooyyessuun miidiyaa dorgomaa ta'aa jiraachuu himuun teekinooloojiin har'a ifoomsanis tajaajila dhaabbatichatti kennamu si'eessuuf tarkaanfii guddaadha jedhan. Addis Miidiyaa Neetwork yeroo baay'ee hojii teekinooloojii irratti xiyyeeffate hojjechaa jira. Qabiyyeen keenya bifiyyeensaa akkasumas immoo teekinooloojiidhaan miidiyaa dorgomaa, miidiyaa filatamaa akka magaalaatti, akka biyyaatti, akka Afrikaatti dorgomaa taana jennee hojiiwwan gurguddoo karoorsineeti kan nuti hojjechaa jirru. Keessattuu hojimaata keenya kamiyyuu waraqaarra bilisa goone sochiin keenya kamuu teekinooloojii irratti akka inni deeggaramu gochuudhaaf hojiiwwan gurguddoo jalqabne baay'eetu jiru. Isaa keessaa har'a qabatamaatiin kan jalqabsiisaatii jirru Smart Office yookaan immoo hojii teekinooloojiidhaan deeggarame hojjechuudhaan bu'aa qabeessa hojii si'ataa ta'e hojii si'oomina qabu hojjechuudhaaf har'a jalqabbii guddaadha kan nuti jalqabnee jiru. Magaalli Finfinnee tajaajila Smart Office sadarkaa jalqabaatti magaalaa hojiirra oolchite ta'uu kan yaadachiisan obbo Kaasahuun AMN miidiyaa teekinooloojiitti fayyadamuun sadarkaa muuxannoo qoodurra dhaqqabaa jiruudhaas jedhan. Smart Office warra jennu kana dursitee hojii keessa oolchuudhaan magaalli Finfinnee sadarkaa duraarratti kan isheen argamtu. Miidiyaan keenya immoo Addis Miidiyaa Neetwork dhaabbilee magaalaa Finfinnee keessatti beekaman keessaa tokkodha. Hojimaata isaatiin teekinooloojiidhaan ga'umsa isaatiin dhaabbileen magaalaa keenyaa dhaabbata keenya irraati yerootti muuxannoo fudhatanirra ga'urra jirra jechuudha. Addis Miidiyaa Neetwork hojimaata diriiru kamiyyuu dursee hojiitti seenuudhaan magaalaa keenya keessaa dhaabbilee jiraniif fakkeenya guddaadha kan inni ta'aatii jiru. AMN imala jalqabe cimsee kan itti fufu ta'uu kan himan obbo Kaasahuun kana keessatti hooggansii fi hojjetaan dhaabbatichaa ga'ee isarraa eegamu baachuu akka qaban dhaamaniiru. Jalqabbiin kun jalqabbii guddaadha. Akka jalqabbiitti lakkoofna. Jalqabbiin kun garuu ammas si'oomina guddaadhaan gara fuulduraatti deemuu irra jiraata. Wanti boodatti nu deebisu hin jiru gara fuulduraatti deemsi keenya. Gara fuulduraatti deemuudhaaf immoo hooggansi sadarkaa jirtan hunduu kanaaf tumsa guddaa gochuun sanarra jiraata. Hojjettoonni keenya, hojjettoonni dhaabbata keenya hunduu gara teekinooloojii kanaatti seenuun baay'ee murteessaadha. Hooggantoonni dhaabbatichaa yaada kennanis teekinooloojiin ifoome kun baasii fi yeroo kan qusatu tajaajila kan ariifachiisuu fi iftoomina kan dabalu ta'uu kaasaniiru. Teekinooloojiin Smart Office akka dhaabbata keenyaatti eegalle hojii guddaa gara fuulduraatti hojjennuudhaa fi galtee yookaan galaanuu ta'a jenneeti kan nuti yaadnu miidiyaan keenya dorgomaa akka ta'u akkasumas immoo miidiyaa magaalaa ta'urraa kan ka'e teekinooloojiin har'a hidhanne kuni hojii keenya gara fuulduraatti qabiyyee bifiyyee keenya fooyyessuu keessatti gahee guddaa qaba. Keessumaa yeroo si'achuu faana wal qabatee namni teekinooloojiidhaan waraqaatiin alatti hojii si'eessuu faana wal qabatee gahee guddaa qaba waan ta'eedha. Hojii deeggarsa nuu kennuudha. Kanaaf kana cimsineetti deemuu qabna. Jalqaba nuti kan finne ismiisiidha. Ismiisiin faayila namootaa faayilaaf hojii humna namaa ammayyeessuudha. Kanaaf isa hojiirra oolchine baay'ee nu fayyadeera. Ismaartiin kun yeroo qusataa faayila dafnee arganna. Kanaan alammoo namni kamiyyuu bakka neetworkiin jiru irratti taa'ee hojii hojjechuu danda'a. Finfinneen ammayyaa jirti, teekinooloojiidhaan dijitaalaayiz ta'aa jirti. Wantoonni hundumtuu smart ta'aa jira. Smart ta'aa yeroo jennu iftoomina uumamaa tajaajilli ni saffisa waan ta'eef AMN kanas keessa seenuunsa akka dhaabbata magaalaa Finfinnee irra jiru tokkootti magaalaa guddataa jirtu smart ta'aa jirtu tokkootti AMNif kun waan xiqqaadha. Yeroodhaan itti seennee jirra. Kun ammoo hojjetaas hooggantootas mootummaas akkasumas tajaajilamaas waan gargaarudha jedhee yaada. Qaamolee teekinooloojii kana hojiirra oolchuu keessatti qooda isaanii bahataniifis galatatu malas jedhameera.